Itoophiyaadhaaf dantaa biyyoolessaa guddaadha jettee amantamoo yoo amante maaliif mormita ree? Karaan Itoophiyaan hulaa galaanaa itti dhabde sirriidha jettee amantaa? Ila Itoophiyaan hulaa galaanaa argachuun sirriidha nan deeggaras. Garuu wanni tokko sirrii waan ta'eef waan tokko waan barbaadde qofaaf itti milkoofta jechuu miti. Is it feasible? Ni danda'ama. Haala anama jiruun dhaabbii anama qabuun dhaabbii dinagdee, dhaabbii waraanaa, dhaabbii dippiloomaasii nan danda'a. Baajata ilmaan kiyya afaan qabee wanni an jechaa jiru kana har'a kan eegalame biyyiin kan eegalame miti kan turedha. Seenaa dheeraadha qaba. Itoophiyaan dantaa daldalaa biraatiifis jechuudhaaf irratti carraawwatu. Kuni garuu tarsiimoodhaan hoogganamuu qaba. Yeroo eeggate yeroon gaafa humnaan deemtu jira, gaafa malaan deemtu jira. Gaafa lolaan deemtu jira, gaafa malaan deemtu jira. Lolaan kan deemtu gaafa humni lolaa kee jabaate. Itoophiyaan yeroo baay'ee waa'ee baasii Jibuutiitti godhamu. Baasii qofaaf miti Itoophiyaan kan galaana diimaa irratti fi gara Hindii irratti kan hirmaachuu qabdu. Biyyoonni hedduun naannoo san dhufanii hirmaataa yeroo jiranitti Itoophiyaan qabaachuun even kan amma biyya jedhu kun neevii takkaa'u humna galaanaa, humna waraana galaanaa qabaachuun gaariidha. Garuu waan tokko waan barbaaddeef waan siin malee qofa argatta jechuu miti. Akkaataan ittiin argattu akka Maaksi jedhu san kan suuqameen fuudha jettee kan bobaa lafa buusuu fiduu danda'aadha kan hin jechaa jiru. Akkaataan Itoophiyaan kan ulaa galaanaatti dhabde sirriidha. Kun marii siyaasaa seenaa dheeraadha gaafata. Akka ammaa bifaa jedhanitti mallasaan fa'aa lafumaa ka'anii muraniin kennine. Seenaa dheeraa lola waggaa 30 ilmaan biyyattii murru godhe. San booda waan dhufeedha. Yoo carraan seeraan mormatanii deemuu jiraate sun karaan ittiin deemamuu qabutu jira. Yoo karaan dippiloomaasiin danda'amu taate gara inni deemamuu qaba. Suni garuu tarsiimoo itti yaadanii xiinxala bal'aa godhanii yeroo fudhatanii malee osoo ittiin qophaa'in dhaadachuudhaa fi ulee mirmirsuudhaan waan dhufuu miti jechuudha. Gaafiin lammaffaa yoo Shaabiyaa TPLF fi faannoon waliin ta'anii mootummaa kana waraanan akka uummataatti uummanni Oromoo maal gochuu qaba? Oboon hoo yoo jarri kun deebi'anii kan Finfinnee qabatan taate hireen Oromoo maal ta'a jettee yaadda? Oromoon abbaa biyyummaa isaa gonfatee nagaan Oromiyaa fi Itoophiyaa keessa ni jiraata jettee yaadda? Kun gaafii guddaadha. Gaafii guddaadha. Ni ta'a hin ta'u maal taana kan jedhu kanarratti barreeffama dheeraa qopheessaan jira. Barreeffama akka kanaa dheeraa marii bal'aa. Kun gaafii akkam barbaachisaadha. Gaafii mataa Oromoo hunda keessa jiru akka ta'e nan beeka. Ammatti hin deebisu barruu bal'aadhaan barreessee san booda yeroo fudhannee bal'inaan irratti mari'annaa jechuudha. Gaafii akkam barbaachisa. Gaafii namuu itti yaaduu qabu. Gaafii Itoophiyaadhaafis Oromoodhaafis konsikwensii guddaa qabu waan ta'eef tuttuqee bira darbuun barbaadu garuu akka gaafiitti isin mataa keessa kaa'adhaa irratti barreessaan jira. Guyyoota muraasa booda maxxansee san booda bifa kanaan irratti mari'anna. Gaafiin sadaffaa Ijipti hanga yoomiin sodaachisaa diina keenya hunda nurratti hidhachiisaa jiraatti. Nuti waan ittiin sodaachifnu harkaa qabna moo sodaachisuuf ni sodaanna kan jedhu. Ijipti wajjin wal dhibdee dantaa qabna. Fundamental conflict of interest qabna. Isaan bishaan Abbayyaa irratti olaantummaan deemuu barbaadan, bishaan kan akka nu fayyadamu barbaadan, kana nu dadhabsiisuudhaaf akka nuti mirga bishaan sana irraa qabnu hin fayyadamneef tooftaa sadii fayyadaman. Bara dardara ta'e irraa kaaseen barreessaa ture. Bara 2009 jechuun waggaa 14 irraa kaasee barreessaan ture. Tarsiimoo sadii fayyadaman. Tokko jeequmsa keessoo Itoophiyaatti eegalu keessatti wal waraansa keessoo Oromiyaa Itoophiyaa keessa jiru hammeessuu tokko. Itoophiyaa fi biyyoota ollaa isii walitti buusuu yookiin immoo walitti buusaa bu'an walitti buusan hammeessuu. Sadaffaa
hawaasni addunyaa, jaarmaaleen addunyaa, biyyoonni addunyaa humna qaban gama dinagdeetiin akka nu gargaarre gama dippiloomaasiitiin nu moggeessuu nu dadhabsiisudha. Sadeen kana keessaa lama nutu ofitti bana. Lola keessoo dirreen siyaasaa dhiphatee namni gaafii siyaasaa isaa qawweedhaan kaasuun deemuu isaatitu Ijiptiif carraa kenna. Waan tokko waliin sabnu. Humni riphee lolaa ta'ee qawwee kaase tokko dhiheessii isa barbaachisa. Haga fedhe Jawaar asirraa lallabee abaareef humni riphee lolaa ta'e tokko dhiheessii meeshaa isa barbaachisu tokko fudhachuun isaan oolamu. Sheexanni illee of deef inni fudhata. Bara Haayila Sillaasee irraa kaase riphee loltoonni Itoophiyaa keessatti dhalatan gargaaramaa turan. Baandaa hattuu jechaan ooluu dandeenya. Garuu Finfinnee irraa akka inni hin jiraanne gaafii siyaasaa isaa karaa nagaatiin akka hin geggeeffanne ukkaamsite yoo dhiira taate bosona dhaqiitii naan loli jetteeni gaafa bosona dhaqee qawwee kaasu qawwee mintoof lamaan nan mo'attu jetteeni kilaashiin barbaadadha baazuqaan barbaadadha gaafa jee cinaa yoo laalu hoodhu ka je'uun een jara jechuudha. Kanaaf Itoophiyaan saaxilamummaa Ijiptiif qabdu irra aanuu akka barbaadu taate lola keessoodha dhaabuu danda'udha qabdi jechuudha. Lola keessoodha dhaabuu Itoophiyaa keessa riphee lolaan akka hin jiraanne kan humnoota gara riphee lolaatti fincilaatti qabsoo hidhannootaan akka fincilan kan godhu zabana Haayila Sillaasees mootummaadha, zabana Dargiis mootummaadha, zabana Ihaadeegis mootummaadha, zabana Biltsiginnaa kanas mootummaadha jechuudha. Kanaaf falli jiru biyya dimokiraatessuu sirna garaagarummaan siyaasaadha. Xarapheezaa gubbaatti xumuramu ijaaruun barbaachisaa ta'a jechuudha. Kana kan nu barbaachisu. Biyya ollaa wajjin biyyoota ollaa wajjin hariiroon nu qabnu hariiroo doorsisuudha, hariiroo moggeessuudha. Dhugaa dubbanne yeroo baay'ee biyyoota ollatti siyaasa keessatti jecha biyyoota ollaa wajjin walitti bu'uutu jira jechuudha. Kanarraa akka ka'e biyyoota ollaa wajjin dippiloomaasiidhaan bifa wal hubannaatiin deemu. Amma dhimma Eertiraa kana yoo fudhanne bara 2018 Abiy araara buuse biyya keessatti biyyoota lamaan keessatti illee jaalatame addunyaa irratti illee noobeeliin kenname. Garuu gaafuma waywaataa ture nu maal jenne hariiroon biyyoota lamaanii kuni hariiroo namoota lamaa yookiin paartii lamaa ta'uu qabu. Hariiroo biyyoolessummaa qabu kan waliigaltee barreeffamaan jiru akka biyyatti walii mallatteessine mallattoon sun immoo qabxiilee waliigaltee sun immoo uummata Itoophiyaatiifis uummata Eertiraatiifis uummata addunyaatiif ifa ta'e ta'uu qaba jennee ogaa jennu isin maal beektan jedhama. Yengad waan ajaa'iba keessa Abiy paarlaamaa irratti maal jedha? Eertiraan walabummaa kan kenne xalayaa tokko agarre, xalayaa kaabinee agarre, xalayaa mana maree agarre. Araara isaa fi Isaayyaas jidduu maal irratti akka araaraman boodahoo maal irratti akka wal dhaban xalayaan takkitti hin jirti. Waligaleen ta'e takkitti hin jirtu. He repeated the same mistake. Mallas badii qaba ture. Bara 1993 waggaa Eertiraan walaba baatu hariiroon biyyoota lamaanii clearly define ta'uu negotiator ta'ee settle ta'uu hariiroo wayyaaniif Shaabiyaa hariiroo Isaayyaasiif mallas ta'uu qaba ture. Sun dongora guddaadha. Santu oofee 97 wal waakkachuuf lolatti seenne 98. Abiy hoo 2018 badii san takka irra deebi'e. Mee namni waan biyyoon lamaan 2018 irra walii galan san booda immoo 2022 booda waan qabatamaan irratti wal lolan. Fakkeenyaaf Abiy waa'ee Asab irratti proposaalli inni Eertiraaf dhiyeesse ka barreeffamaan jiru ka ministeerri haajaa alaa beeku ka uummanni Itoophiyaa beeku ka UN biratti gale jira. Kan Africa Union biratti gale jira hin jiru. So we repeated the same mistake. Ammas taanaan carraa Egypt fayyadamtu kana irra aanuudhaaf nagaa keessoo tasgabbeessuu hariiroon olloota wajjin qabnu dantaa waloo jiddu galeessa godhatee dippiloomaasii sinsinni osoo hin taane dippiloomaasii yeroo dheeraa irratti hundaa'een wal hubatanii deemuu barbaachisa jechuudha.
Gaaffiin afuraffaa ajandaa ulaa galaanaa fi Eertiraa weeraruu kana kan irra caalaatti faarsu faarsee bultoota Oromoo fi ajajjoota waraanaa sabaan Oromoo ta'anidha. Kuni maaliif ta'e? Naannolee biyyattii keessaa PP Oromiyaa qofatu dhimma kana balballoomsa. This is extremely dangerous. Oromoofis Itoophiyaafis baay'ee hamaadha. Kan ammoo itti yaadate Abiy kan godhaa jiru. Dhimma kanarratti kan hin barreessuuf, kan hin dubbisuufillee, kan hin dubbadhuufillee kanaaf. Dhimmi ulaa galaanaa dhimma uummattoota Itoophiyaa maraati. Dhimmi hidha guddichaas dhimma Oromoo qofaati miti, dhimma uummattoota Itoophiyaa maraati. Hin sobaminaa. Gam Oromootti waggaa qaban Oromoo waan fayyadan isinitti fakkaatin. Oromoo miidhan, Oromoo diinatti dhimmeessan, Oromoo saba biyya san keessa jiru wajjin wal tura dhaaban. Jala birattiidha. Mee keerfuul ilaala waan waa'ee ulaa galaanaa kana kan dubbatamu. Intarneet irraa kan lafa dhiphisu, kan gadi bahee dubbatu. Miseensi paarlamaas Oromoo. Kaadireen bitamee dubbatus Oromoo. Jeneraal Gabbayee dubbatus Oromoo. Waa'ee Itoophiyaa waliin qabna sabaa-sablammoota 80 biyya san keessa jiru wajjin. Waan Oromoo fayyadan fakkeessan miti. Kun Oromoos Itoophiyaas miidhaa jira. Oromoo akkamitti miidha? Tokko uummata bolola qabu. Uummata agreesiif ta'etti ifaan godha. Boru immoo kasaaraa yoo dhufte Oromootu kasaareetti deema. Gama lammataa humna Itoophiyaas laaffisaa jira. Naannoleen biraa, hogganoonni naannoo biraa kan dhimma kana dubbatan hin agarru. Shimallisuma dubbatu agarta. Yoo akkam guddate asii Adaanach agarta. Gadi buutu Aanaa Irrattisaan agarta. Bakka biraatti hin agartu. Dhimma Itoophiyaa irratti uummata Itoophiyaa hunda dubbachuu qaba malee sabni tokko qofti dubbachuu hin qabu. TPLF dongora guddaan isiin hojjette keessaa maalinni? Dhimma Itoophiyaa dhimma saba tokkoo fakkeessuudhaaf haalli ittiin deeman dongora ture jechuudha. Kun gaaffii hedduu barbaachisaadha. Kun waan jijjiiramuu qabu. Waan Oromoon falmuu qabu. Nuti mootummaa Oromooti kan jedhan kun of eeggannoo guddaa gaafa ofirraa dhiibuu barbaada. Dhimma Itoophiyaa, lammiilee Itoophiyaa, sabaa-sablammoota Itoophiyaa hunda wajjin kan ilaalamuu qabu. Dhimmi biroo rib keessoon takkaahu raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa keessoon isaa laafaadha. Kanarratti lola kana seenuun daranuu laaffisaa, diigumsaaf saaxiluu danda'a. Kun immoo biyyas warra biraas rakkoo keessa galchaa kan jedhu gaafiin ka'e. Keessattuu immoo kun gaafii hedduu barbaachisaadha. Humnoon hidhatan kun faakshin takkaahu murna garaagaraa qabu. Balaa guddaa fiduu danda'a. Kanarratti illee barreessaan jira. Bal'ina irratti deemna.